أبشر قافي ومالي واي بلتيدي واي لو ما فاتح أنا راجع فين كبا قروا أسرتي كبا شو منين كام فدا ما فكان فتا ومتى برونة تو قافت jechuun ani ergaan fi biyya kana faatee duraa jechuun dalagaa tiktoo haaraa nama iddoon na fuudhe dabbii jedhi jedha. Rabbii nama qaba tokkoffaa kana maal jettu jira. Rabbii gadi na fuudhi yoo nam fi miname waan akkas akkasiin si godhanaan jedhu. Maal kana maal jettu la. Maal waan akka siirisi dalagu moo waan akka si tumsiisuuti ka? Jechuun yaani tokko miname yoo nam fuudhe akkasiin si godha waan si tojjachiisa miname jedha maal jechuun haala. حسبنا الله dubartiin gaafa nikaa qabdu gaafa nikaan irra jiru ol jettee ilaaluun sagalee laslas gooteen nama dubbisuun sigalee haalan taa'ee nama haasofsiisuun haraama sirratti walii galee dhiirri ammoo ilaa afurii ulaan banaadha calliseetuma janajjanee amansiise wanni godhee amansiise dhiisoo sun taane niyyaa gartee fuudheen nikaa sahihaan itti dabalamee bultii jaradha jechuun jechuuti yoo ka'ee dubartii tokko gartee janajjanee wajji haasee rakkoon qabu. Rabbiin niyyaa sabee ka waan ta'eef jechuudha fuuchuu yoo ta'u ta'e akkanuma miira jaalaa keessa wal naytanii kaatanii yoo wal gantan ammoo akkuma ammaan dura jedhe sana alaabaa garumsaatu teessuma keessan irratti isinii dhaabamee guyyaa qiyamaa sanaan beekamtan jechuudha wal ciyaatu billaa rabbi nama eegu akkas waahii ammoo waahii obboleessa keenyaa sammaa kanarratti obboleessi keenya yeroo dheeraa fi intalattii jaallatee wajji jira kaanigaa ammoo waahii amantiin beeku ta'e hin beeku maqaa biyyaallee waamuun hin ta'u biyyi sun biyya aadimaati biyya hayyuuti sababa nama lamaatiif biyyi lama gurguddoo walitti bu'ullee hin qabu garuu ummanni naannoo isaa ganda isaa gurbaa kana gartee intala zinaatti godhaaru kana jalaa baasuun dirqama ta'a ammaasis ammoo akkuma gurbaa isa kana isa duraan ni kaadhate jiru akka zulmee jiru zulmii kana akka inni gartee dhiifama gaafate guyyaa qiyaamaa osoo gartee azaaban seenin dur akka dhiifama gaafate zinaa sanarraa istighfaara jee sigalee yoo mucaa inni duraasu wacii itti baasee jiraate wacii isaa gartee deebisee fi akka gartee dhiifama wal gaafatanii wajji araaraman irratti dalaguun dirqama hunda namaati kun yoo kaabur wanni har'a obboleessa keenya irra ga'e kun bor isin irra ga'a bor ijoollee arsii irra ga'uu danda'a ijoollee baaleera ijoollee jimmar ijoollee walloorra ijoollee wallagga irra ga'uu danda'a wanni kun kanaafuu dubartiin nikaa namaa baattee dhiira haasofsiisuun haraama heerumuun illee haraama nikaan wanni jedhamu tokko hin jiru zinaa wajji dalagan jechuudha baarakallahu fikum akkas inaafne dhiiran jedhamtu inaafa hundi keessan jaartii keessan irratti jaalallee keessan irratti inaafa ilaa lubbuu keessan wareegamuu deema maaliifi namni muslimaa inni inaafa rasuulli alayhi salaatu wassalaam sa'ad ni inaafa jedhan sa'ad sahabaa jedhamu jira sa'ad ni inaafa ani immoo sa'adiin caalaan inaafa rabbiin ammoo ana caala inaafaa jedhan namni muslimaa tokko inaafuu qaba walii galee akkasii baarakallahu fiikum rabbiin bultii gaarii isiniif haa kennu bakka jirtantu rabbiin isin haa eegu waan hamaa rabbiin isin irraa haa qabu yeroo gartee jaartii laallattanu jaartii amala silkii ergaatii wajji haasoftee kaate ergaatii irraa cuftee teesse silkii si biizii jedhu xiixiit jedhu irraa fagaadhu sirra cuftee kabiraatti jirti dubartiin isiin si malee gartee laa dhaggeeffaduudhaan si malee lafti natti mul'atu si malee dhiirri hin jiru si malee akka waan namni takka addunyaa irra hin jirre waan jiru natti hin fakkaatu kan si jettu taata si jaaladhu ni kaadhu jiraadhu yoo erga silkii sirraa cuftee silkii si xiixiit kan jedhu ta'e kanas booda xiixiit si goote erga dhuftee kaate walii gallee ofirraa laala dhiirris akkuma kana dhiirris alaamaa nama si jaallatu maaliin beeyta yeroo ati miskoolitti goote yeruma sana deebisa yeroo ati risaalaa ergiteef yeruma sana yoo xiqqoo turee ka'e deeqaa lama turee ka'e si deebise ammas badee dhabama ta'e walakkaan deeqaa sadi turee si deebise inta be waan biraatti jirti yookaan waan biraatti jiraannis namni si jaallatu yeruma sana xaa godha silkii bilbilannaan kaase heloo lubbu tiruu garaako onneko la waan sila jecha kabajamaa jecha babbareedaa jecha jedhamu qabu hunda sirratti kan roobsaa sirraa kaasa isiinillee jecha jedhamu qabu hunda sirratti roobsaa gadi kaasti silkii kaafti kanaaf silkii dawwalamnaan yoo sirees ta'uu jalqabde
risaalaa barreessinaan sireessuu yoo jalqabde siidhu mataadha beeki. Of eeggadhu. Booda surree baaftee shiikuu deemtaa of eeggadhu jaala kee qannasaa gadi buusaa kottu. Walii galle nama tokkommoo jaala qabsiisuu barbaadan jalqabarratti waan gaarii haasoftanii kaatanii osuma jaalalli isin qabu sireessaa of qaba. Isii booji'uudhaaf of qaba beekam sireessaa. Osuma iddoo walii miseeji ammas deebisa. Fakkeenyaaf amma hawaasni fakkaate. Amma isaadha wanni hin jira iccitii baasuun gaariin fidita ganama barakallahu fi. Faayidii amma dalagan ni balleessina gaariin deebisa. Ilmi namaa kana waraabee Ustaz akkam nagaa jirtu? nageenyi maaltu jira obboleessa kiyyaaf ni fuudhaa haaraati ni kaadhaa nageenya maalii jira walaa hawla walaa quwwata illaa billah nageenya maalii dubbatta. Dhugaa rabbii yeroo kana Faatenis Muhammadanis maraataniiru beektu. Eshi. Anillee gaaffii qabaa garuu uummata kana irratti gaafachuun hin barbaanne malee. Eshi eenyu maan keeti obsaa. Ayyee abeet. Keessaanis gaafa tola kubsa keessan na argitanii ba. Siimiti kan haree dambe qilchine akkanumatti hirta'an erga gaafa rabbisi uume. Anuma Walaa hawla walaa quwwata. Anuma. Beet maayitan. Firri keessan argina. Hareen qabu firri keessan. Jechuun hin qabaa mallee ani reefuma dhufa beektu biyya kana. Ijoolleedha. Natti fakkaata. Bar viidiyoo kan kee tokko argee gurbaan kun lakkii shamara malee dhiiraa bitannaa wallaahi bayi bu'aan dhiiraa wallaahi obillaan dhiiraa si jedhee waraabu tokko viidiyoo tokko argee kolfee garaa dhukkubee beeyte jennaan lakkii mucaan xiqqaadha jeet mana kan. Waggaa lama reefan kutaa eddiin biyya kana dhufee. Miskiinaatti xiqqoodhaan beekamta maashaallah rabbi siyaa guddisu. Abshir. Gaafii waan maaliiti waa'ee bultiiti? Waa'ee dhuma faatee kanarraa gaaffiin qabaa garuu asirratti gaafachuun mana hin qaanfaddaa. Maatu qaanfatta? Uummata barnoota ta'u gaafadhu. Jechuun ani ergaan dhufee biyya kana faatee hedduudhaa jechuun dura gaa tiktooki haaraa nama hedduun na fuudhee dabbii jedha. Rabbii nama qabaa tokkoffaa kana maal jettu jira. Rabbii gadi na fuudhii yoo nam fi naminaame waan akkasiin si godhanaan jedhu. Maal jettu laa? Maal waan akkasii si dalagu moo waan akkasii si tumsiisuuti kaa? Jechuun yaani tokko minaamin yoo nam fuudhee akkasiin si godha waan si hojjechiisa minaamin jedha maal jechuu kana laa? حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبلس كي يرجفدو ilmoon ma walitti qabame yoo sodaachise dhaggeeffadhu laalati adkaara sabaa wal masaa waan jedhamu jira zikrii galgalaatiif zikrii ganama dhaggeeffadhu zikrii galgalaa jira kan ganamaa jira walii gallee galgalaati zikrii kamii goota sitti fakkaate beekti baarakallahu fiik obboleessa kiyya nama sodaachise of sodaachise jedhiin ani sodaadhu rabbii kiyyan qabaate ay giddi fuucuu addaati yoo natti yoo nam fuune wayi sodaachise Isii kajeetii qabeen guddifadha minaamin dura miti akkas jedhu yaani immoo gaa hin barbaanne dhugaa rabbii keessan siin gaafa dachuu waa'ee dubdara. Laala rakkoon jiru laa gaafa obboleessa laala hawaasa barnoota taate dhaggeeffadhu. Dubartiin tachi as baatee isii akka keetii qabeen si guddifadhaa kan jettu kuni tokkoffaa dubartii nagaa qabdu miti dhaggeeffadhu jettan hima. Ati likkii kan kee kan umrii kan keetii likkii kan keetii ofii keetii jaallattee fuuchuu qabda. Malee kan qabeen si guddifatu wal daa'ima sana. Hin jiru kaa saatii kana jechuun saatii kana hin jiru kaa beektu ishee kaa kan naagitu saatii kana tokko malee hin jiru beektu. Jirti dhufaarte ma dhufaa jiru mahaara dhufaa jiru si barbaanna kallaa fira si barbaanna ati gabaabumatti namni tokko fakkeenyaaf yoo akkanan si godhaati natti heerumi akkanan si godhaati gartee sin fuudha yoo ati natti hin heerumne yookaan immoo ati nan fuune yoo kan jettee wal sodaachisu taate makluuqa sodaatina walii gallee zikrii jinnii fi sihrii fi ayna naasii waan jiru hunda isin irraa kaasu isin eegutu jira sun maali aayatal kursiyyi galgalaaf ganama qul a'uudhu birabbi nnaasi galgalaaf ganama yeroo sadisati qul a'uudhu birabbil falaqi galgalaaf ganama yeroo sadisati qul huwa allahu ahadi walii gallee galgalaaf ganama yeroo sadisati qaraatan ay bultii jechuun waan qoosaatii miti nama ofii kan keetii jaallatte nama qalbii keetti sirifate walii gallee isiidhaan walii galtee haalatti gartee hojii jiraattan akkaataa galtee ilmaan keessaniif haadhaaf abbaa gaarii taatan heeraa fi seera kaa'attanii nama gartee salaata jabeessu dubartii obsa qabdu dubartii cimtu abshir kagoonni hinan kan isin jettu kan akkasii wanni gochuu qabdu malee
Ay. Sin guddifadhaa qabeensi guddifadhaa yoo natti hin kan si godhaa. Alsamaas hin jedhin. Ustaaza dhiifamu wajjin. Samaara warri kaan babbareedoo minaaminiin kun immoo yeroo wajjin haasofnu atareedan baasne minaamin jedhu warri kaan immoo akkuma isin beektan kana rakkanne. Wanna bareedan qabne hin jaallatan jedhu babbareedan kun. Dubartiin babbareeduun na dhiiraa reeda qabne hin jaallattu? Akkas jedhu wallaahi nama reedan qabne hin barbaannu jedhu. يا رب هارون تك الحمد لله رب العالمين يا رب يا خالق فاهم كيف يا رب يا رب لك الحمد لله هارون كيف يا رب غيرك يا خالق يا رب لك. الحمد لله الذي زين الرجال باللحية وهون ده ميرك يا سابا وريرين قبل لا ما تكسرنا كافيدا لا تكسرنا كافيدا Bagaimana warrior rekam dia Rabbi sini tiabasu warrior rekam Rabbi sini tiabasu ammo mucara titikara wallahi ande kosan ma finjire male enyu wani atitikara jole tukko rate karma tiron siladu gana ati suta itte baftati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam insyaallah. Tonjer san ustaz naga kesani. Naga alhamdulillah. Gana gafada. Gafi ayi singa fata. Gafi ni kabdani. Ayye. Gafi malit. Wae bulti ko farra. Wae bulti ko. Ustaz, wanto kun singa fado utu isitin darbindura. Eshi. Amman chamara tokko yoo jana jedhanii waadaadha siin jaalladha jedhanii kaanii fakkeenyaaf viidiyoo nama tokko hin argine ilaame siin jaalladha waadaadha inni tura tokko waadaa walii gallee ennaa viidiyoodhaa walitti baan immoo dubbiin akka biraa ta'e ennaan achumaan wal dhiifne kana wala waadaa ammoo walii gallee irra viidiyoo heddiin argee kan immoo achumaan hin dhiise. Matar. Intala way wal jana janne video waada wali gale dura osoo video wal argin video natti mul'achuu didde eddana boodara yeroo sunatti mul'achu immoo naa ta'uu dinnaana biloo godhee dhiise. Waggaa lama guutuu jaallate hin bareeddi jennaan mucayyoon xinqissaa beekame xinqissaa yookaan xinqishee naannoo wallootti xinqissaa dhuma kana walii gale mucayyoon ijoollee sigimooti maqaa sigimootiin ani ijoollee sigimooti jettee mucayyoon hin bareeddii miti mucayyoo addaati. Waggaa lama guutuu suuraa nama biraatiin jaalala qabsiiftee namtichi maraatee gaafa deemee haqiiqaa irra ga'u shi'u jechuun amma ga'a. Rifatuun amma ga'a irra turuu nama biraati bara. Itu ofii bareedduu jirte. Suuraa nama bareedduu fuutee ergaarti malee isii miti bara isiin bar waan biraati obboleessa uumaa biraati isiin akkuma obboleessi keenya kun shawwadamee jiru akkuma obsaan shawwadamee jiru. Fuula keessa Maammadoo fakkaatti. Maammadoo osoo fakkaatee gaariidha. Yeroo ilaalu ati dhaggeeffadhu ustaaz yeroo ilaalu yeroo suuraas ilaalu adiidha hin bareeddii xiqqaadha garuu yeroon immoo viidiyoodhaan kadheetti ittiin haasa'u gurraatti wayiidha guddaa isheedha. Subhanallah. La ilaha illallah. Astagfirullah tu boleh. Muji harga dia mata wallah. Miskin. Astagfirullah. Jawala kan cepat. Nan biloogi kanaafiyyuu maaltu narra ilaala nan biloo jechuma innuma sana viidiyoo irratti cufee jechuun biloo godhee waan irra ruminaaf himati. Ilaal dhaggeeffadha waan isinitti majaa jira keenya. Ilaal tokkoffaa ilaal. Feetanna jaaladhaa feetanna jibbaa malee ilaal dhaggeeffadha. Nama tokko qaamaan bira gahatii dhaabbii ilaala furdina ilaala. Dheerinaaf gabaabina ilaalaa kaati jaaladhaa tokko jedha. Lammaffaa ammaasis isiidhaa biyya gartee Eeshiyaa biyya garaagaraa yookaan Afrikaa biyya gartee isin keessa jirre keessa dubartii jirtu yoo jaallattani gatii guddaa isin kaffalchiisa. Wallaahi dhasmin dhugaan baana. Nama meeqatu yeroo asii silkii irratti argatan yaa akhi appilikeeshinii nama jiru kuni kan funyaan akkanatti dhaabu jira funyaan suma kayya fungaa kanatu
kan akkanatti akka funyaar baqqaatu qolee dhaabu jira appilikeeshinii. Walii gallee kan fuula gartee gabaabaa kanaa kan dheeressu jira. Nama gurraacha kana kan diimessu jira. Nama gabaabaa kan dheeressu jira. Nama gartee qalloo akka waan yeroo uffatu akka waan gartee uffata mukarratti fannisanii jira miti akka amma boorshaan qal'aadha. Amma boorshaan kun bara yeroo garii garii uffanni yoo uffata wanni uffate malee baarakallahu fi xiqqoo irraa wanni taa'e nama foon hin qabnetu miti. Nama garii garii. Nama garii garii fakkeenya namni qal'aan fa'aa jira miti akka waan uffanni nama garii garii irraa wal yaadu billaa akka nama gartee dallarratti fannise akkasitti irraa taa'e uffanni nama garii garii bareedu bara. Suuraa irratti yeroo gartu nama maashaallah qaamni isaa guutuu godha. Ija isaa yeroo laaltu uffata yeroo laaltu maashaallah yeroo asii bira geessu wafelle nama ifu jennaan achitti guufa jira. Walaa hawla walaa quwwata illaa billah. Walii galee irra duun nama tokko faana garree bar silkiin gurbaan Suudaanidha abaaramaadha beeka. Gurbaan Suudaanidha sagalee qallifateeti kan haasa'u niqaaba godhatee jira. Osuma immoo wajjin haasa'u osuma haasa'u achi deemee yeroo xiqqoochi yeroo dheeraa booda yeroo asii fuularraa of kaasu gurbaan dhiira gurraacha kana kan argaan tolle kan gurbaan la'natullahi alayhi kiram silkii irratti shofe waan akkanaa fa'i nama kun nama beeka. Waliigallee baarakallahu fiikum. Sababa kanaatiif jecha ilaal yoo kan isinii danda'amu ta'e shari'aan maal jetti bara shari'aan nama tokko yeroo fuuchuudhaaf kaate yeroo gartee bultiidhaaf ijaarrachuu kaate bira gahiitii qaamaa ilaaladhu jetti bara shari'aan. Waliigallee qaamaa ilaalatu dirqama. Rifeensa mataarraa eegaltee hanga qeensa miilaa ilaaladhu sirriitti. Rifeensi isii luucaadha moo gabaabaadha moo dheeraadha moo ijji si akkam ija kana keessa maal wanni jira si galee ganama kaatee dhiqatii saamunaan hin kuullatti babbareedu tulfatti sirriitti ilaaluu qabda ofirraa boleessoo. Jiruu tokko jettee aliif jettee eegaluuf deemta bara. Walii gallee malee akka obboleessi keenya mucaa xiqqaa obsaa kana walaa hawla walaa quwwata illaa billah adii bareedduudha jedhee bara. Gaafa nasii viidiyoo kooliin dawwalu hasbunallahu wa ni'mal wakiil jedhe mucaan achumaan irfadhee buluukee jedhu. Walii gallee maaltu narra jiraa jedhe obboleessi keenya gaafate tokkoffaa mucaan tun si shawwaddee jirti dhugaa dubbatuudhaa fi si shawwaddee jirti. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waliin gowwoomsinaa jedhan. Wal gowwoomsuun dhorkaadha bittaa gurgurtaa keessatti fuudhaa fi heeruma keessatti waan hin qabne nan qaba jedhanii waan qabanu ammoo hin qabu jedhanii abadan hinuman ta'u gonkumaa waan akkasiin jiru. Irra hedduun namni bultii kana keessatti gartee irra baay'inaan dubartii dhiira shawwaddi. Waan hin qabne nan qaba jetti. Waan qabdu namoon qabu faa jetti. Dhiirris akkuma kana. Waliigal. Laatee obboleessa kiyyaa mucayyoo sana bulooktee jirta. Dhugaadha. Ati sila wanni sirraa eegamu bulooku sun taane miira si eeguudhaa fi sammuu si eeguudhaa fi erga ilaaltee kaate suuraan ani argee fi qaamaan ergan viidiyoon si arge tokkoo miti tokko natti hin taane dhiifama naa godhi naaf hin taane dhiifama naa godhi kanas qabila dalaadhaan kun qabla sila. Ati garuu dhugaadha ijoolleedha aartee si bulookii goote bulookii irraa kaasiitii akkasii dhiifama si gaafatu dhiifama godhi dhugaa dubbachuu isiidha kan si shawwadee jiru. Namni jalqaba irratti bar namni sooshaal miidiyaan walitti haasa'u jalqaba suuraa erga bar suuraa argitee kaatee gaafa gartee viidiyoon agartu viidiyoon amma tokko nama bareecha bar gaafa viidiyoon agartu bareedaadha gaafa moo qaamaan bira geesse hasbunallah wa ni'mal wakiil ni'mal mawlaa wa ni'mal nasiir jetta. Maaliif wanni sooshaal miidiyaa kun yeroo ammaa kana keessatti sooshaal miidiyaan akkam ta'e nama gochuu jira. Ani immoo asirratti diimaa bareedaa kana osoo na bira geessani gurraacha manneen kun hasbunallah wa ni'mal wakiil dalagaa ta'e tokko rabbii kennuufi. Irra hedduun nama asirratti TikTok gubbaarratti bareedaa miti namni gaafa qaamaan bira geessan hin jiru namni hin jiru gurraacha kan adii mala gurraacha daalacha kana yaa laa hawla walaa quwwata illaa billah. Filitarii kan si diimessu jira kan si addeessu jira kan qibaata si dibu jira waa meeqa jira bara kan kuulii hunda si kuuluu jira bara. Walii gallee TikTokiin bakka namni bultii itti ijaarratu miti bakka namni gartee bultii dubartii irraa ilaallatu miti. Namni dubartii bultiidhaaf taatu ilaallatu. Ganama akkasiin irribaa kaateen silaa osoo rabbiin gartee carraa kenneefi suutaan dhokotee ilaale sila. Yee milkaa'ee sila. Akka irribarraa kaateen fuulli si maal akka fakkaatu jechuudha. TikTok irratti namni olii abar TikTok irratti namni fokkataa hin jiru beektu sin. Nama TikTok irratti ol bahee fokkisu agartanii beektu hin jiru bara. Walii gallee kan hidhiin jallaas kan funyaan jallaas kan ijjisaa akka ta'e bakka jechuun qat godhee bahee jee appilikeeshinii jira bara gartee kan funyaan. Kan afaan sideessu jira kan kuulii si kuulii jira. Abbaa wal maal ta'e amma bakka namni hundi wal qixxaatuuti. akkas kunoo
bakka ilmoon namaa hundeetti wal qixaatu.